waa'ee gurbaa hattuu kana yoo kaafne haasaa hedduutu jira. Waa'ee murtii guutoo jechuudha. Murtii guutoon hattuu leebaa mootummaadhaan warabbal kaaba dhugaatiidha. Jalqaba irratti isin himaa rakkoo isaa takka takkaan isinitti himaa na dhageeffadha gurra keessan bana. Jalqaba irratti mucayyoo Suudi Arabiyaa jirtu yeroo daa'ima gurguru Itoophiyaa keessa ta'ee damma Masiritti naa ergi jettee daa'ima Masiritti si erga jeeni mucayyoo san harkaa daa'ima nyaate murtii guutoon. Qarshii daa'imaaf isiin ergite qarshii san achumaan qarshii 16,000 jalaa achumaan fudhatee callisee intaloo san harkaa. Intaloo miidiyaa kanarra boossee akka hin ta'in namoonni hedduun irra qabsaanii walakkaa ni kafalaaf jedhee ofirra fudhate gurbaan kun jechuudha. Gurbaan kun waan xiqqaan irratti hin dalage. Lammata achi as deemee jaarsa walloodha. Jaarsa walloo yeroo walloon dhayamtee hakimii walloon Amaaraa fi walloo wal dhooftee jette san jaarsa san irratti waan hin dalagini beektan. Eegas immoo fidee kareetti qaleessan yeroo araarfatu re'eetti hin qallee fidee asliin fa'a asirraa gargaartee loltee gargaartee waa meeqa gootee jaarsa san akkasi araarfate. Hayya dubbii sanillee akkasi bira tarre lamaan tana. Lammaffaa sadaffaa deemnee dachaas sirba hate jedhee asirratti ololeessaa ture. Gurbaan kun sirbi hatee yoo hateellee jaarsi sunii fi dachaas walitti dhufa. Hattuu gurbaa hattuu mootummaa xaa zalaalamii hattuu harargee miti gurbaan kun. Warri harargee ofirraa waakkadha. Warabbal kaaba dhuguma isin himna. Inni gurbaa akkana wasaka ergamtuu mootummaa ergamtuu saree ergamtuu mootummaatii miti kun ergamtuu jaddaalati. Jaddaal. Achi as deemee jaddaaletti dachaas irratti wanni inni hin dalagiin hin jiru. Erga dachaas irratti akkas dalagee booda illee deemee kitaaba mucaa kanaa hate. Kitaaba mucaa kanaa kitaaba collee jedhurraa kitaaba qaxalee jedhurratti as jijjiiree kooppi godhee hatee jechuudha. Gurbaan kun amma asirraa kitaabni kiyya jedhee dubbataa jira daa'imta gurbaa shoodde. Gurbaan kun sila gurbaa ol guddisanii malee gurbaa akkana irratti dalaganii miti mucaan qishuun kun jechuudha. Ijoollee barumsa qabdu. Kun immoo dooma murtii guutoon nama barumsa qabu yaa Oromoo. Wallaahi ana Oromoo na ajaa'ibne. Gurbaa kana gurbaan kun tokkoffaa ijoollee Oromoo fixu irratti beekan. Nama ijoollee Oromoo fixe keessaa tokkoffaan isa. Ergamtuudha. Warbasaastuudha. Eeggadha hundi keessanuu Oromoon feemasiin Itoophiyaa jirtan gurbaa kana eeggadha. Ololtuudha, ergamtuudha. Wanti inni hin dalagin Oromoo irratti hin jiru jechuudha. Dachaas irratti akkas dalage, gurbaa kana irratti akkas dalage, mucayyoo daa'ima sitti gurgura jedhanii qarshii jalaa hate wanni inni Oromoo irratti hin dalagin hin jira. Kana caala Oromoo jechuun bara namni taraa lama dogongoruu waan jirudha. Garuu yeroo dheeroo yaa Girrisa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girrisa guyyaa 2-3 gir jennee dargaggeessa Oromoo kan waraanatti guuramaa jiraniif sagalee taanee guyyaa takka lama booda eessa dhayxan? Girrisaan eessa dhaqe guyyaa qeerroon har'aa sun waraana deemuu dhiifame moo maaliif us jettanii cal jettanii ilaaltan? Girrisaa. Gir jechuun amala keenna amala Oromooti. Girrisaa kanaafuu girrisaa isinitti baasan. Yoo namni du'e guyyaa takka lama gir jettan. Yoo namni ajandaan tokko dhufe guyyaa takka gir jettan. Guyyaa lammeeffoo karaa isin buutan hin agarreen. Ajandaa isinit jijjiiran. Amma yeroo ammaa namni isinit baratee jiraayu. Sabni biraatu isinitti barateera. Akka Oromoon sabni biraa amma akka sirriitti isin barate. Akka gaafa isin guyyaa takka lama gir jettan isin beekan. Beekaa fedhe yoo ajjeesanii jedhan guyyaa takka gir jettanii lammeeffoo achumaan ustanii jechuudha. Kanaafuu sabni biraallee isin barate, mootummalleen isin barate, biyyoonni garagarallee isin barate isin girrisaadha. Dhugumatti girrisaadha. Mee amma dargaggeessi Itoophiyaa mee waraana oofuu dhiisaniitti callistan moo guyyama takkatti dhiifama moo akkam taatan? Maal taatan Oromoo? Haganuma kanaaf kan dhugumatti girrisa guyyaa takka lama gir jechuun dhiiftan rakkoo Itoophiyaa keessaa kan mudate guutu guyyaa takka gir jettan lammeeffoo dagattan eessa dhaytan maal taatan eessa baddan garam jirtan garuu ofii fayyuma jirtaniimi ofii naguma qabdaniimi ofii ma jirtaniimi Oromoon ma jirtimi ofii moo gurtartan yoo gurtartanillee nutti makaasin soyna eessa dhaytan mee Oromoon eessa dhaqee rakkoo ummataa kan lallabaa hin jirre rakkoo sabaa lallabaa hin jirtan